juar kun waliin gaddeeme alba warqite miti otoo mangittiin tabbaqee otoo wattaajjarrii dhayitee jiru otoo jiru inni namattiin tuun arraba malee waan biraa beekamtu bara hudduu ishii keessa garafanii gara ari'uu deemanii bara. Ayyeen harka fuunii akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaala koo Oromiyaa Show bakka isin jirtan maratti nagaan koo kabajaaf jaalalaa isin qaqqabsiniin jecha guyyaa har'aa immoo odeeffannoo adda ta'e qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Odeeffannoon kiyya guyyaa har'aa artista Sayyoo Dandanaan kan wal qabatu ta'a. Artista Sayyoo Dandanaan bilbila isaatiin waan inni jedhee Jawaar Mohammadiif akkasumas illee Jaal Daawud Ibsaa jedhee arrabseen qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Sayyoo Dandanaa egaa kan hin qophii har'aa keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheef akkasiin jibbitaniif yookaan akkasiin arrabsitaniif osoo hin taane artistiin kun maal gochaa akka inni jiru guutummaan guutuutti beekuu akkasiin qabdanii fi keessattuu warri FB irraa isaaf falmitanii akkasiin guutummaan guutuutti gocha isaa kana bartaniif jedheeni. Egaan obboloonni chaanaala keenyaa maatiin ta'in jirtan ammoo subscribe godhaatii maatiiwwan chaanaala keenyaatti dabalamaa isinii jecha gara qophii kiyya guyyaa har'aaf qabadhee dhufeettan isin dabarsa. Artist Tsaggaayee Dandanaan artistoota Oromoon qaban keessaa artistii buleeyyii fi gameeyyii kan ta'e artist Tsaggaayee Dandanaa yeroo ammaa kanatti bilisiginnaa waliin ta'uudhaan gocha inni xaxaatee jiru bira ga'ameeti jira. Artist Tsaggaayee Dandanaan keessattuu bilbila isaatii waan inni jedhee Jawaar Mohammadii fi akkasumas hayyoota Oromoo arrabse bilbila isaarraa kan waraabame qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Artistiin kun yeroo artistoonni Oromoo baqatanii biyya ambaa turanitti illee biyya keessa kan turedha. Kana malees yeroo artistoonni keenya qabamaatii turan informationii wayyaaneedhaaf kan kennaa ture isadha. Yeroo ammaa kanatti immoo akka nama qabsaa'aa turee fi nama uummata Oromoof hojii guddaa hojjeteetti of dhaadessaatii jira. Kana malees artistoota gama Oromoo goranii dubbataa jiran hunda isaanii arrabsuutti jira. Arrabsuu qofaas osoo hin taane doorsisaatii jira. Jaal Daawud Ibsaan immoo biyya kana keessaa ari'amee akka inni ba'uu fi deemuuf jiru dubbateeti jira. Kanaaf viidiyoo isaa kan inni bilbila isaa irraa rikoordii ta'een daawwannee walitti deebina. Badhaadhina kan jettu gubbaatti kun waggaa 10 biqileessa jara kana ari'uuf deeman daali gowwaan ta'ina. Bilisummaan Oromoo kan jedhamu immoo Abiyyis Oromoodha lammaan Oromoodha eenyu Oromoodha galee ni gaafa wayyaanee kun amma dabalamuu hin danda'u namni walitti qabeessi galee jaritti mormitoota jedhamtu kun dhufteetti nagaadhaan geessu nuti katamaa kana biyya kana keessa namni ishii wattaajjari ishii hidhaan jiru ishii dubbii barbaade warqite daal waan amma Jawaar kun waliin gaddeeme alba warqite miti otoo mangittiin tabbaqee otoo wattaajjarrii dhayitee jiru otoo jiru inni namattiin tuun arraba malee waan biraa beekamtu bara hudduu ishii keessa garafanii gara ari'uu deemanii bara. Diaspora biyya kana warra abaa'oo dabalatee hunda ishii amala ishii tolfachuu baannaan wattaajjaratti qopheessanii lolaan namichi addunyaarratti ni qaba namichi takdaan ministeeriin kun gaafuudhaan qopheessa maqaxaqqasuudhaaf jara kanaa jechaadha. Feesbuukii qabsoo jinnee otoo hin taane ani Oromoodha gooftaa ogummaadhaan yoo artuutu maalaadha shinaa namarraa waa gaafachaa ofiidoon barate bilisummaa dheessee dubbattee beektu ofiidoon kun bara. Ofiidoon ani Oromoon bilisumsa jettee kosiisin bilbilaan amma koy waan sirriitti hiikan daawwata deessee koy. Egaan kabajamtoota hordoftoota daawwattoota chaanaala koo qophiin kiyya guyyaa har'aa kan isin hanga yoonaatti na waliin hordoftan kana fakkaata ture. Waan na hordoftaniif kabajamaa ulfaadhaa isiniin jecha warreen chaanaala keenyaan maatiin ta'in jirtan ammoo subscribe godhaatii maatiiwwan chaanaala keenyaatti dabalamaa isiniin jecha qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Bye bye.